Anjal qaba ijoollee durbaa keenyaa fi waadhaam. Maa dhiirarraan bareedaa hin jedhin. Durbarraa irra fokkisa. Dhiirarraa isin bareedu. Jechi ati baalagee afaan keessaa baafte sun waggaa kumaadhaa sin dhaata yakka keetii quba qabaadhu. Ofitti galmeeffattee quba qabaadhu. Waa itti gaafatama jennaan itti gaafatamaa firdi beetiin si gaafatu hin se'in. Itti gaafatama jennaan itti gaafatamaa abbaan kee caroo fudhatee dhaabbatee hin nyaattamu hin nyaattu jedhee si adabu sitti hin fakkaatin itti gaafatama jennaan. Arraba dura si gogdu sanaani waan hin maalle jettee quba qabaadhu. Arraba jalqaba gogdi arrabni namaa kun jalqaba gogdi waa jechuu diddi. Ijji amaanaadha. Gurri amaanaadha. Sammuun amaanaadha. Aqliin amaanaadha. Beekumsa amaanaadha. Qilleensa amaanaadha. Lafti amaanaadha. Samiin amaanaadha. Wanni sitti kenname hundi isaa amaanaadha. Jechi hamaan jechi lafa kana utuu sila baariitti naqanii boora'u. Afaan keetti ba'e miti. Jechi guyyaa tokkicha ba'e sun wallaahi waan isin sitti gochuu taatu ana dhansiidhaam. Suma kana boru ilmoodhaaf haadhaa. Afaanuma sana haasofteen. Amma ijoolleen kee gaafa ati hin jirre nu banattee imaamaa kee waan akkanaa jedhan jette tokkoffaa ilmoo haadhan taata. Innumti si haadha godhatu ilmoo isaatiif. Yoo waanuma akka keetii ta'e malee innumti ilmoo isaatiif haadha si godhatu dhiira akkamiiti ani hin beeku. Ani hin beeku. Haadhaaf abbaa keetii namni yoo sana booda kun namuma akkamiirraa dhalatte siin jedhaan jiruu ammaas taa'e. Nama sin abaarre jira yaa rabbi cufi kana makana. Yaa rabbi nurraan cuftu. Nama keessatti ilaa ulamaa faas sidhiisa malee warra waa beekutuyyuu rabbumaan bira waa kajeelaaf jedhee sidhiisa malee warra waa beekutu warra waa hubatutu abadan laa taqnatu min rahmatillaahi abadan rabbii korraa abdiin kutadhu rabbiin gaaf tokko sumanaa qajeelche jedheeti waa siin hin jenne malee warri rabbiin sodaatu warri waan be'en yaa rabbi gurra siin irraan cuftu ati yaa rabbi ija siin irraan cuftu ati yaa rabbi duniyaan yaa ardi maaliif teessee dheeyidan liqimsitu meeqassiin jedhaa oola seete guyyaa kana angurra kana waan an dhagahin sitti maa jira. Yaa rabbi maaf kana na dhageessite namuun fudhattu anuma immoo biraan fudhattu maatiin sitti ejju hundisaa namni namummaa qabu waan ati jettee fi waan ati gootee fi waan ati hamaan ati hojjette hundasaayyuu gurra keessaa qaba. Addunyaan kun hundi si abaaraa deema. Isaan kun hadha jiranii fi sitti mul'achuu deemiti gaafa ati hin jirrees akka kana. Amma ati intala nana abbaan kee an abbaa keeti jedhee siin himataa. Ishee duniyaarra hin jiru haa jennu gaafa fuula rabbiitti dheexee loonni si kasase maaliif? Bu'aa inni lafatti argatee deeme si ta'ee miti maal qaba yoo argachuu dhiise? Maal qaba yoo siif abbaa ta'uu dhiise maal qaba? Salphachuurra maal qaba yoo siif abbaa ta'uu dhiise? Maal qaba namni yoo siif obboleettii ta'uu dhiise obboleessa ta'uu dhiise? Maal qaba namni yoo sii wajjiniin miseensa saba tokkoo ta'uu dhiise? Akkuma fedhe hundaa wajjiniin rahmata rabbi irraa muran. Akkuma kana hundaa wajjiniin immoo maaltu beeka rabbiin gaaf waan tokko haydi tokkitti dha jecha rabbiin si araarame. Qisasa banii Israa'el irratti dubartittii saree bishaan obaaftee jannata galte dhageessetta miti. Ish ati immoo yoo nama nyaachifteetta ta'a namnatti nyaachifte sun sareedhaa gadii miti. Yooti itti aansitee rabbiin sodaattee rabbitti amantee rabbitti deebite. Rabbiin kan kee isuma intarneetii irratti ati gadhiifte sana siin sarara zuuma. Rabbiin giidoo qaba. Abdiin